What? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready? Akkam ooltan jirtu Go! fayyaa baga jiraattan kan aduu simbiratti lixxee jirtu baga nagaan ooltan kan ammoo siniif barihees rabbiin baga siniif bariisise qilleensa Ready? wal Go! qixxeessise baga jiraattan ka duniyaa marara jirtan hundi keessa rabbi khayri sinaa yaaddatu ka khayri jaalatu rabbi khayri walii qunnamu ka daballee rabbi haqa jeelchuu baga jiraattanii guyyaan kunis gaa leeylatal jum'aati rabbiin khayri sinaa yaaddatu ربي بلسما نوفا في ربي نجا بيا نوفا بوس وربي بلسما نوها جم تشيسو بلسما كان قد أبتنا جينا في كابينيا بريد ربي نوفا كنو بقجراتني حق أدا بهند ربي نوفا دير سود وقاد أخذت ربي فنوفا باسو جلنا ديم تند ربي نورها بلسو تلتي ديم تربي نمون وكنا مبقجراتن إجا فياتا جرادا علماء يروح ناتيس علماء غري غري غراف جتشا شريعة ربي دبسا جرام فكاتا إجا ulama arrabsu fodon taane wanni deemaa jiru waan nama rifachiisaati yaada jireenya zabanaatii fi jireenya ammaa kana keessatti mootummaa ammaa deemaa jiru keessatti waliin bitnee fi waliin dhufneen ulamaayin waa hedduu dubbachaa jiranii kanarraayis dubbachuu barbaannaa hawaasa keenyaafillee dirqama irra deddeebiidhaan dhaamsa godhuufiidha qabnaa jechuu barbaadeeti fayyataa warroonni viidiyoon kun isin bira gahee sheer laayik saabskiraayib godhuun dagatinaadha nu jiraadhaa nu jajjabeessaan afeerraa keenya baga jiraattan nutti dabalama sheer laayik godhuun dagatina obboleeyyan akira maalisii laayik kana godhuun maaliif ulfaate sheer godhuun maaliif ulfaate istiraaka godhuun maaliif ulfaate maaltu jira rakkoon egaa fayyaataa jiraadhaadha lolli kaaba keessatti deemaa jiru bulchitoota godina Oromoo Walloo akka malee yaaddoo keessa galchee jira. Gaafa guyyaan nagaa uummata Oromoo Wallootiin shanee shirrixaan warra biyya balleessaa shororkeessitoota jechaanii arrabsaa turan. Qotee bulaa manarraa diigaa turan. Qotee bulaa hidhaa turan. Haqaan maleetti warri hidhamee kamisee keessa guutee jiru ammanaan hin jiru. Ilmi kee shiftaa ta'ee saara jira janii haadha isaanii fuudhanii itti roorrisaa turan abbaa fuudhanii hidhaa turan qabeenya isaanii fuudhanii gubaa balleessaa diigaa turan Oromoo akka isaanii ganda isaanii obboleeyyan isaanii kan ta'edha itti roorrisaa turanii diina godhatanii fira ofiidha warra wajjin dhalatanii wajjin baratanii wajjin guddatan irratti tarkaaffii suukanneessaa gara jabeenyaa hojjetaa turan diinummaa jechuudha warroota manni isaanii kaan gaara qofforee jimaa dhaabbateetti jireenya ofii gad dhaabbate kaan biyya alaa deemee dalagatee mana ofii jireenya ofiidhaa jijjiirratee gadi dhaabbate hunda diiganii bokkeenya samii roobee aramaa fi midhaan keessaan margee wurtuu tuqee jechuudha. Hin irraaffannu hin dagatamnu seenaan dagatamne. Eenyu kana godhe bulchitoota godina kamisee isaantuun aanaa dawaa caffarratti waan dalagamaa ture bara yengaddaamu dura mana 30 olii gara mana 40tti kaan gubatee kaan diigatee manni daa'imni dubartoonni alatti ari'amanii rakkoo meeqa keessa turree jechuudha. Eega saniis dargaggeessa karaa bobbee galuun dhawwanii kaan meeshaa irraa fuudhanii hangammatti meeshaan hin galintu jira. Kaan ari'anii saara keessa meeqatu jira. Maqaan taane itti moggaasanii dhugaa uummataa maa dubbattaa badii keenya maa nu loltaa waan nuyi balleessine maa nurratti biyyattaa shira deemu maaliif biyyattaa dhugaa Oromoodha maaliif dubbattaa Oromoo jettee maaliif haasottaa waan Oromoo maaliif itti yaaddee yaaddoo keessa gashitaa. Waan nuti jenne fudhu gurri kee kan jenne malee kan biraan dhagayin iji kan nu ilaalle malee ilaaliin nu deeggaruu malee nama biraa maqaan kaasin jechuudhaan malee silaa wanni tokko wanni badee jallate hin jiru namni waan namaa saame hin jiru namni waan namaa maqaadha hin jiru Oromoon Walloo khaasan Amaara akkana goona Tigree akkana goona Uraagee akkana goona Walaayitaa akkana goona Affarii akkana goona jeesin beeku jechuudha. Jiraatee qotatee bulee jireenya ofii oofatu malee waa'ee namattis isheen waa namattis maqaa dha'uun beeku maqaa dha'eetis hin beeku garuu diinni immoo Oromoo Walloo halkanii guyyaa innasu shanee naachau innasu taatqoo innaza lamaara guyyaa naachau waan hin jaamne hin jiru ammallee wanni barraahaa jiru feesbuuk irratti deemaa jiru diinummaatuun deemaa jira ummata keenya maqa balleessii fi ummata keenya lafarraa balleessuudhaaf kan deemamutu karoorfamaa jira quba qabnaasi kan hundi oduu jiru warri waa'ee bara meeqaata duros warra Walloo irratti tarkaanfii fudhataa ture amantii islaamaa balleessee afaan Oromoodhaa balleessee ummata amma akka keenyatti uffanni isaanii adeemsa isaanii bobbagalii isaanii akka keenyatti afaan wallaalanii gaafa Oromoo Walloo rakkatti irratti hiriira baansuun illee warra Todorosiin afaan isaanii jijjiiree eenyummaa isaanii balleessee
har'a alagaa jala galanii alagaanis ammoo akka isaan Oromoo tana duubeetutti roorrosaa jirtu. Warroota santuun ammas waan san deebisuudhaaf Oromoo walloo jibbaa jira jechuudha. Isaan kana bitatanii of jala galchanii fedhanii ergatan fedhanii roorrisanii fedhan ammoo gaafa rakkoon ari'an gaafa itti ajanna waammatanii gaafa hiriiraa fi gaafa lakkoofsa amaaraa meeqa akka jan ta'e inni waammatan sanii alatti እናንተ Oromoo naachoo hiruu kan zijanii deengata gombolchaa ari'anii jechuudha. Warrooti sun immoo kaayyoo dursan deebisuudhaa fi tattaaffii godhataa jira. Tigraay ofirra lolaa jira. Alaabaan isaan uffatan waan dursan, wanni kaayyoon isaan dubbatan, wanni isaan hirmaatan, wanni isaan afaan dubbatan, waan nama jibbisiisaa biyya ijaaruun taane biyya diigaa jiraadha jechuudha. Kana keessatti duu kun jiruuti ammata isaan bulchaan godina kamiseedhaas bahee barreeffama hedduu barreesse. Yaa warra gaafaan rakka naaf dirmatu, yaa warra gaafaan ani maalii jee warra maalii naa godhu, yaa warra gaafaan ani waan madhinaa uwwaatu, yaa warra gaafa rakkoo na gorfatu, yaa warra gaafa rakkoo na qaqqabu jechaa watwaataa jira jechuudha. Hayyee gaafa rakkoo isa qaqqabuun mala gaafa rakkoo isaaf dirmatuun mala dhuguma kamisetti gaafa waraanni bu'ee loluuf silaa isaan dhabama godhuuf turan uummata Oromoo walloota irraa buuse jechuudha. Akka isaan ilaaluu duun tahin gurra ofii ilaaluuf jecha uummanni Oromoodha irraa buuse. Sanuma haasa eeguma sana irraa buuse shanee lollajanii meeqa itti bobba'an jechuudha. Afaan isaatiin gabaasee shanee mibbal walloolaa yilleem jee dubbate. Amma tumte hasan. Idiyaa OBN itti boqqolloo dubbate shanee mibbal kan walloolaa yilleem jee. Deebisee immoo ofumaa isaatii amma nama 8 ni jira immoo akkasii jee gabaafate. Eeguma sanii deebisee waraana meeqatti ergee uummata keenya doorsisaa ture rakkisaa ture jechuudha. Osoo ilmi Oromoodhaa tokkichi saara keessa jiraatudha ba'e inni nuu kamisee hin jiraatu jechuudha. Oduu of beekee sila. Oduu xiqqoo takka of beekee karoorri isaan deemaanii jiranis quba qabna. Warri isaan amma saaratti maqaadhaan kun kan Wallaggaa jiruuf ammoo Oromoo walloo sodaataa jiran kun kan Gujii jiruuf Oromoo walloo sodaataa jiran kun ka Boorana jiruuf Oromoo walloo sodaataa jiran kun oduu jiraatuu dhabee ilmaan Oromoo walloo namni tokko har'a lafarra hin jiru jecha. Warrumti maqaa Oromoo baatee aangoo qabatee jiraataa jiru kun warra TPLF ergamaa ture, warra TPLF basaasaa ture, warra TPLF jecha isaanii wajjin dalagaa ture. Har'a aangoo argatee naqaa qabaa jihaadii godhaa biyya keessaniif wareegamaa jee ulamaa'iin tokko isaan jala hiriiree isaan jala wajjin deemaati. Jihaadii fakkeessuudhaaf yookiin ammoo khutbaa godhuu yookiin ammoo gorsa kennuu yookiin ammoo hawaasa gowwoomsuudhaaf kan deemaa jiranidha. Hawaasni keenya fakkeenya isinii ta'uu qaba. Bara 19 keessa bara 19 keessa eeguma biyya aangoo qabate lolli nurratti labsameeti nama gara nama 50 badii tokko maletti eenyutuun badii qaba eenyutuun badii kana uume eenyutuun bakka tanaan isin ga'e nu ga'e duun jeeni ummata keenya dasetti baasanii tumanii hanga fedhatti roorisanii madhatti gocha hin taanee fi seera hin taane irratti baafatanii waggaa ulee irraa ba'an fuudhanii gara Finfinnee dabarsanii achi uummanni sun gale. Namni amaaraa namni tokko lubbuu tokko qabamee hin dhageenye. Ilaa ammatti itti gaafatamummaa tokko hin qabu amaarri. Deebihanii ammaas lolli dheengaddaa labsame irratti waan taa'ame silaa ilmaan Oromoo walloo mana isaanii gubate lubbuu isaanii badee qabeenya isaanii badee alatti ba'ee namni aduu keessa gara roobatti hanga ammaatti jiraatutti jira. Of ta'eetu manni keenya walii ta'eetii walii dirmatee gadi wal dhaabe malee namni tokko namni dhaabee jiru maqaa mootummaatiin jechuudha. Mootummaan Oromiyaa keessaa wal ajajee ulamaa illee ajajee ulamaa illee dirmatee kaaba wallootti dirmataa jiru Oromoo wallootti biran dirmanne jechuudha. Maaliif jennaan jarrinni sun afaan jaraatii wal tokko siyaasni deemaa jiruuf ammoo jara waan ilaallatuuf mootummaan ayyamee deemaa laalaa deema dirmadhaa fi jeen isa kan ammoo mootummaa amma na dirmadhaa jee kan ammatuma saffatu qindeesse waan kan uummata keenya irratti labse lubbuun qeerroo meeqa dhabne hiriyaa meeqa dhabne abbootii meeqa dhabne dargaggeessa egeree boodaatiif ta'u meeqa dhabne jechuudha. Madaan sun uduu nu keessa jiru sanuu qabannee utaatti jirru Facebook gubbattu waa'ee shawaaroobitti nu godhan waa'ee shawaaroobitti nu gorra'an waa'ee shawaaroobitti nu irratti dalagan sun uduu garaana jiru Facebook irratti hojii baatee barreessite Facebook keetu irratti uguramaa jechuudha. Kana hunda beennaa jechuun diinummaa isaaniitti akkasuma beenneeti of qabnee taa'utti jiraatu jira hawaasni keenya. Kanuma biraan deebi'anii kottaatii biyya keessaniif du'a. Biyyi nuti du'uuf isa kamii? Biyyichi silaa irratti du'u jirra, irratti wareegamu jirra, irratti jibbamu jirra. Eessa deemneeti kan du'uuf deemnume? Uummanni kana beekuudha qaba. Bakka kottaa biyya keessaniif du'a jassan ittiin gallu ittiin jirru nuti.
warri kaabinee taate mootummaa keetiif deemta mootummaa wallolee humna qabu lammantu wallolee hawaasa wanni galchan jiru. Nuti warra wallolu mootummaa ta'e lamman ittiin hin golchuus ittiin jirrus. Muufira ta'anii miti tokkollee lafa Oromootiif Oromiyaatiif wallola malee hattaa lafa Oromiyaa hoo qaqqabuu dadhabe lafa Oromoo wallootiif kan wallolu baay'eetu jira. Kan loluuf deemu baay'eetu jira. Kan jibbee irratti nurra bobbaa jiru meeqatu jira. Hundaa'uu ni beekna jechuudha. Kan humna qabu humna isaatii walitti bobba'ee rakkoon qabu nuti humna sin qabnu Oromoon walla malee abbaa biraan qabu Oromoon Oromoo ta'e biyya ofirratti Oromummaa isaa gadi dhaabbatee eenyummaa isaa gadi dhaabbatee bilisummaa isaa labsatu qofa kan barbaadu nuti. Yaadi keenyas fedhiin keenyas bobbaa galli karaan san malee bakki tokko karaan biraan jiru jechuudha. Kanaafuu warri diina nuu tahee halkanii guyyaa gara lafa jalaatiin Oromoo walloo irratti bobbaatii afaan dammaatiin as bahee immoo isin gaafa rakkoo na dirmattan isin gaafa akkana na awwaattan isin gaafa akkana na bukkee dhaabbattan isin gaafa wanni kun nu biratti hin dalagu hawaasa biratti hin dalagu gaafa gibirii gaafattan hawaasa isiniif dalaga isiniif kenna gibirii keessan maaliif jireenya ilmaan isaa guddifannaa waan barbaadu gibirii isinii kenna dhaga gibirii keessa fudhaa itti fufa kaabineeta guurradhaati inni argattan jechuu fedha keessan ogachi deemtan ni argattan. Fakkeenya fakaafatanii meeshaa hidhatanii matarayyaa sasirraan zinnaara hidhatanii qawwee samii dhaabanii footoo ka'uun beelleef dura nama dhaabuuf hin ta'u jechuudha. Hadaamaa jalatti dallaa hadaamaa jalatti teessanii uummata gowwoomsuudhaaf achi deemtanii suuraa feesbuuk irra gadhiiftanii dalgoo hidhattanii dhadhaabbattanii godinni akkana achi gahee jira bulchaan godina akkana gahe kuni uummata gowwoomsuudhaaf malee dhugaa fi miti uummanni illee ni beeka hin kasaarina. Gaaza ittiin deemtanii kasaartanii suuraa kaatan kanallee isin irra beennee jirra jechuudha. Nuti hin barbaannu. Hawaasni naga fedha. Hawaasni naga jaalata. Hawaasni keenya bakka tanarraa of beekuu qaba. Wanni jihaada janis hin jiru. Wanni daangaa keessan kabachiisa janis hin jiru. Daangaan keenyas hin taane. Warri wallabe mootummaa lammanii hawaasa wanni galchan jiru. Daangaan keessan nafxanyootaa fi Oromoo jedhu. Bakka kanatti waan dhufetti ni beeka Oromoo walloo abbaatti gaafatu hin qabu. Nama isa gorsullee hin barbaadu. Saniin alatti warra aangoo fiiguu fi warra aangoo na jalatti saajuuf jecha hawaasni keenya wanni nu galchan jiru. Ulamaa'iin ammoo fakkeenyaaf warroonni amma khutbaa godhaa jirtan yoo maallaqaaf taate rabbiin itti sin gaafata yoo sodaaf taate immoo rabbi isiniif haa dhiisu. Garuu wanni jihaada biyya keessaniif du'a isiniif halaali jettanii khutbaa gootan tokko hin jiru laa yajuuzu. Soomana bulii shanii Tigree lolaaf jecha soomaa jettanii iyyaa turtan labsaa turtan warri maqaa muftiitiin dhaadataa turanii dhiyeengada dibbeetumaa turtan hadhoo jilba of dhungachiisaati. Waan haraamitis waan halaalitis walii laaqataa warri jiru ammaas deebi'anii jihaada godhaa jecha. Jihaadiin biyya tam keessattuu har'a ajajamee hin jiru jechuudha. Seera addunyaattuu wanni akkasii hin jiru. Waan akkasii haasawuun seeraan si gaafachiisa. Waan akkasii haasawuun dogongora. Biyyattii keessatti amantii meeqatu jira? Wanni jihaada jedhamu kun waan amantii walitti deeman. Wanni deemaa jiru immoo mootummaa walitti deema malee amantiin bakka kana uummata Oromoo wallootiin kota jihaada godhaa janiif maaliif? Hiikaa isaa tasiniif hima. Hiikaan uummata Oromoo wallootiin jihaada janiif maaliif? Oromoo walloo jihaada jaalata. Amantii jaalata. Amantiin isaatti amantii Islaamaa waan ta'eef tanaaf jecha yoo gowwoomsine xiqqoo deemanii kan wareegaman ta'e kan wareegan ta'e jechuudhaaf kan karoorfatan jechuudha. Kun fudhatama hin qabu bakka kana irraa of beekuu qabu manni keenya. Fayyaataa jiraadhaa yaada kiyyaalleen kanuma nuti har'aas boruus uummata keenya ni dhaabna hawaasa keenya ni dhaabna. Gama kaabinee immoo ittiin jirru fedhanaa wareegaman deeman fedhanaa wareegan fedha daangaa eegan fedhanaa baqatan isaantu itti jira isaantu itti gala jechuudha. Nuti immoo hawaasa keenya obbolowwan keenya itti haajogna egeree boodaatiif biyyaaf abdannaa kana waan ta'eef hawaasni keenya bakka kana itti galuu qabu ittiin jiru hawaasni nagaataa jiraadha fayyaan oola bula jumaa nagaa isiniif haa ta'u kamis nagaa isiniif haa ta'u rabbiin khayr nu haa yaaddatu Allahumma salli wa sallim wa baarik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.